Soomi Ramadaanaa aduun baatee hanga lixutti aduun wayita lixummoo ifxaara nyaatan garuu yeroo tokko tokko aduun lixuu yoo baattee turte maal ta'a laata? Halkan utuu ifuu yoo dhume utuu hin nyaatin hafu jechuudha. Namni Itoophiyaa aduu ifataa guddate tokkoof kulliqinfamuu dhiisuu mala ittis hin murtaa'u. Aduu tokkumatu addunyaa maraaf bahaa waan ta'eef biyya Itoophiyaatti aduun sa'aatii 12 baatee 12tti dhiiti. Musliimonni Itoophiyaa sa'aatii 24 walakkaa soomee walakkaa nyaataa kanuma. Kun garuu biyya hundatti hin hojjetu. Addunyaa irratti uummanni keenya faca'ee argama. Bakka aduun hin lixne faatu jira. Bilaadul Habash irraa kiiloomeetira hedduu fagaatanii kan argaman musliimonni Itoophiyaa dhimma kanarratti gaafanneerra. Giriinlaand, Ayirlaand, Chaayinaa, Raashiyaa gara kaabaa, Swiidin kara kaabaa, Fiinlaand kara kaabaa, lixa Kaanaadaa, kibba Noorweey akkasumas giddugala Awurooppaa kan jiraatan muraasa isaanii biratti haalli jiru maal fakkaataa waan jedhu odeeffannee isin biraan gahuuf qophoofne. Mee obsaannu faana tura. Ruwaandatti guyyaatti sa'aatii 21 soomaa turree jedha. Abbaan taayitaa daandiiwwanii Noorweetti ogeettii wiindoo siistamaadha. Noorweey waggaa 10 jiraadheera. Amma magaala Kiristiyaansaandii jedhamtuun jiraadha. Osloorraa konkolaataadhaan fageenya sa'aatii 4ti. Amma sa'aatii 18 soomaa jirra. Sa'aatiin nuti soomnu guyyaatti hanga daqiiqaa 6 waan dabaluuf dhuma ji'aa irratti sa'aatii 19 soomnaa jechuudha. As Noorweey gara kibbaa kana jiraachuu koon dura Buudoo magaala jedhamtuun jiraachaa ture. Sarara Arkitiik irraa gara kallattii kaabatti kan argamtu magaala xiqqoodha. Achi wayitan turetti sa'aatii 21 soomaa turre. Buudootti wayita aduun lixxu arginee hin beeknu. Halkan keessaa sa'aatii 10tti aduu qaanqurreetu ba'a. Fixrii fi sa'uriin walirra bu'u. Waxabajjii 21tti ammoo aduun goonkuma utuu hin lixin guyyaan jijjiirama. Erga magaalaa Buudootii ba'ee ammoo biiftuun waan hin lixneef warri magaalattii keessa jiraatan yeroo fixrii isiniif kan musliimota ollaa waliin wal simsiisuun fayyadamaa jiraachuun dhaga'e. Faallaa kanaan immoo wayita arfaasaa faranjoota keessa sa'aatii soomamunii gabaabbata. Biiftuun turtee waan baatuuf salaata subii erga hojii seennee booda salaanna. Fixriin ammoo guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 9 ta'a. Gabaabbachuunsaa natti hin tolu. Baay'eedhuma nan gammachiisu. Ajriinsaas akkasuma hir'ataa laata jedhee waan yaaduuf natti fakkaata. Haalli soomaa Ramadaanaa Itoophiyaa waan yaadamu hedduudha. Yuunivarsiitii Finfinnee wayita jirutti hiriyoota koo waliin wayita faxarru, sahurii waliin wayita kaanu, taraawii wayita wajjin salaannu kun hunduu natti yaadatama. Keessumaa ishee Ramadaanaa kurnan xumuraatti masjiida Sheek Hojolee kan kutaa magaala Shogoleetti argamutti dabarsinu akka malee yaadama. Ramadaanni Kaanaadaatti namatti hin tolu kan jedhe tokkos inni jira. Dhaladhee kanan guddadhe godina Booranaa magaalaa Yahaballootti. Amma Kaanaadaa lixaan jiraadha. Edmonton Alberta. Sa'aatii 12 hanga 12tti soomta. Ati ammoo sa'aatii 2 fi daqiiqaa 50 yookaan akka Itoophiyaatti sa'aatii 8 fi 50 irraa eegaltee sa'aatii 4tti faxarta. Sa'aatii 4 yookaan 5 qofaatu gidduu jira. Aswayita nuti faxarru Itoophiyaadha salaata taraawii irra jiru. Nuti akkuma salaata taraawii xumurreen sooma guyyaa itti aanu eegalla. Ramadaana waggaa 9 soomeera kaadaanatti. Sa'aatii 20 ol soomna. As waan hunda argattee bitatta. Garuu sitti hin tolu. Akka kan Itoophiyaa siif hin ta'u. Itoophiyaatti ollaa qabda, maatii qabda, namoota wal jaalattu waliin jiraatta. As maaltu jira jetteeti. Foon asiillee akka kan Booranaa siif hin ta'u. Bakka dhalootaa koo Booranaatti ujii fi saambuusan nyaachaa turre yoomillee hin dagatamu. Lammiileen Eertiraa maal jedhu laata? Bakriin jedhama. Haati warraa koo Suuriyaa jedhamti. Jarman magaala Firaankfartii keessa isheen waggaa 10 animmoo waggaa 6 jiraanneerra. Sooma Ramadaanaa sa'aatii 17 yookaan 18 soomna. Halkan sa'aatii 10tti kan soomuu eegallu sa'aatii 3tti nyaanna. Si'a lamaan tokko yeroon wayita natti dheeratu sooma cabsadhee beeka. Dhukkubbiin garaachaa waan na eegaleef jechuudha.
azaanii biyya kootitan yaadadhaa kan jedhus jira. Kolfeen jiraadhan ture. Kolfeen gaaran marfamtuudha. Biiftuu wayita baatee lixxu ni argita. Firaankifart keessatti garuu wayita isheen baatii lixxu arginee hin beeknu. Biyya kana masjiidonni jiraatanis sagalee dhageessisuu hin dandeessu. Baay'ee dhoowwadha. Jiraattonni si himatu. Azaaniin nama masgiida keessa jiru qofaatti dhaga'ama. Hundinuu sagantaa waan qabuuf kaataa sagantaatiin masgiida deemta malee akka biyya keenyaa azaaniin eeguun hin jiru. Kanaafan azaaniin biyya kiyyaa yaadadha. Suuriyaan gama isheetiin Jarmanitti yeroo soomaa dheeratuus garuu hin beela'uu jetti. Sababni isaa asitti hojiidhaan dhiphadhee waanan ooluuf nyaata hin yaadadhu. Biyyattii maal fixiriin hin ga'u. Azaaniin hin jedhamu jedheen alaa ala ilaalu. As garuu yeroo tunatti ga'e jechuun dhiphatta. Suuriyaan wayita ramadaanaa biyya yaadattu sosochii masjiida Anwaar kaafti. Haalli fixirii salaataa fi gurmuun namootaa ji'a kana guutuu fakkeessaa jetti Suuriyaan diinoof Firaankifart irraa.